ሰላም እንዴት ናችሁ? ለዓለም የምትገኙ ውድ ኢትዮጵያውያኑ ሰላማችሁ ይግዛ። እግዚአብሔር ከክፉ ነገር ይጠብቃችሁ፣ ከድንገተኛ ነገር ይሰውራችሁ። እህታችን እዚህ በመቀበሯ ብዙ ሰዎች ሲተቃወሙ አይቻለው። ብዙ ነገር ጽፋችኋል፣ ብዙ ተቆጥታችኋል። እህቶቼ ወንድሞቼ እኛ ወደን አይደለም እዚህ የቀበርና ቤተሰቦቿ በፍጹም ሬሷን ለመቀበል ዝግጁ አይደሉም። እናም እንደሞተ ስንነግራቸው ከሞቶች ሞቶች ነው እኛ ዚርማችን እናውጣለን እናንተ እዛው ቀበሯት አሉ። እዚህ ዘመን እናደርግበት ብር የለንም ብለው ነበር። እኛም እዚህ ደጋግ ኢትዮጵያውያን እህት ወንድሞች አሉን እነሱ ረዱንና እናስገባለን ስንላቸው በፍጹም ይቀበሉ አልሻለም። ይልቅ ብሩን ላኩልን ያሉትና ብሩን ላኩልን ያሉት እሷን እዛው ቀበሯት እና እንደው ምን አሉ እዚህ እንደቀበረች እዛም ተቀበረች ያፈር ወርቅ የለም አፈር ነው ምናምን ብለው ጭራሽ እኛ ላይ የቆጡን ጀመረ ማለት ነው። በዛ ምክንያት ነው እንጂ እኛ ወደን አልቀበርናት። ምንም ቢሆን ያፈራውን ሀገር ብትቀምሰኛም ደስ ይለናል ምንም ቢሆን ማለት ነው። ምክንያቱም እኛ ስደት ላይ ስላለን እናውቀዋለን ህመሙ ለዛ ነው እና እህቶች ይብ ጃላሊ ዋቀዮ ሐለባ ከጅርተኒት ሲኒፋ ባየቶ ቦለየንኮ አማንታ ብሮታ ታየያ አሸማ አርከፉኔ ጅርቱ ነጋ ከሰኒ ነገኝ ኮ በካፍ ሐለ ጅርተኒት ሲኒፋ አፍታው ጀጃ ሐረሞ ቪዲዮ ብራቲ ወልት ዴብኔት ጅራ ኤጋ ቪዲዮን ኮ እኒ ሐረካ በዴ ሲኒ ድፌ አከ ጎርሳትስ ተኤ ማል አከ ወጀኑ ፊ ማል አከ ጎቹ ቀብኑ ወሊን ኢላል ዋን ወሊን ዱበኑታ ኤጋ ቪዲዮ ክያ ሐራከ ነከሰት ገደ ሄዱ ዋን ተነቲ ዳጋሚ ፊ ዋኑ መነሞተ ሄዱ ሙደቱ ፊ ከረፉ ዱራለ ዮ ሙደኖ ኑራ ሂንቀቀብኒ ከረፉ ዱራት ረዮ ኦፍ ኢንቶኔ nurra qaqqaba jedhee heegu keessaa isa tokkodha jedhu baay'ee kan laphee namaa cabsuu fi kan baay'ee ofummaan keetiin kan eenyu jettee of yaadattudha viidiyoon irraa jechuudha. Egaa viidiyoon koo innarraa ijoollee biyya hambaa keessa jiran akkuma kiyya obboleeyyan shamarraniiti jechuudha. Yeroo baay'ee obboleeyyan keenya biyya arabaa jiraatan anaan dabalatee akka shaamaa ofii keenyaaf mana namaa keessa boba'aa akka otoo dadhabnu osoo bishaan dhoobannu saati bishaan itti dhugnu dhabne osoo qoonni keenya waan nyaannu dhabnu yeroo nyaata keenyaa suni kan nurraan darbe yeroo atta fincaasi qabeerre yeroo itti fincooftu yeroo dhabduti jira jechuudha. Akkasiin otoo jirru garuu ofii keenyaaf ta'uu dadhabne namaaf warreen taanu ni jira. Egaa namni gargaaruun akkuma ta'utti ta'ee ofii keenyaaf maal gochuutii qabna jennee asirratti hubachuutii qabna. Akkasuma ka gadda hedduu namatti dhaga'amu fi anillee boru narra qaqqabaa jennee waan ta'u hubannu keessaa obboleettii koo sooshaal miidiyaa kanarra deemaa jirtu keessaa ishee tokko hedduun gadde viidiyoo sanallee ilaalee hedduutiin boo'e jechuudha. Maaliif booce yoo jettanii obboleettiin keenya kun waggaa dheeraadhaaf biyya Dubaay keessa osoo hojjetaatii jirtu. Egaa nan fayyaa nan qaba jetta malee guyyaa wanti tokko si qunnamu hin beektu guyyaa si dhukuu hin beektu guyyaa lubbuun kee tarurree hin beektu jechuudha. Nuti garuu mindaa keenya ammuma ji'aan arganne kana yoo tokko guunne tokkotu asiin qawaan dhufa yoo tokko asiin baaste asitu eenyu si jedha jechuudha. Kanarratti ka obboleettiin keenya kun maatii hin qabdu anaaf jalqaba gaafa miidiyaa irratti maalummaa ishii ibsanii waa'ee ishii gaafa duute reeffa shillee maatiin nutti fidina achumatti awwaala jedhan gaafa jedhani inte haati nama dhaltee fi abbaan nama dhalee kan awwaala turree hiddiriidha. Maaliif yoo ta'u namni dhala ofii akkasiin biyyuma sanatti awwaala jedhee natti dhaga'ame baay'ee tokko jechuudha. Hanga barbaade harka qalleeyyii ta'uyyuu hanga barbaadan waa barbaadan hin qabaatin iyyuu reeffa ilmoo ofii biyya namaatti awwaala namni jedhu tasumaayyuu hin jiru jechuudha. Hin jedhamus malee. Garuuti gaafa sana haadhumaaf abbaa isaaniitu akkas jette ittiin jedhe moo jedhee hedduu takkan gadde jechuudha. Adeemsa keessa immoo namoonni ishii cinaatii jiran obboleeyyan egaa ni hargitu biyyuma garaagaraattu kan garaa walitti jabaatu hin jiru jechuudha. Maaliif yoo jettanuu hundumtuu sigdatii irra jiraata gaafa si dhukkubu hin beektu gaafa lubbuun kee darbu hin beektu jechuudha. Maaluma ta'e taanaan namni tokko yoo miidiyaa irratti ba'ee yookiin dhukkubsatee yookiin yoo ta'e obboleeyyan otuma waa takka ofii isaaniitiif osoo mana keessa rakkatanuu birri 10 osoo hin taane birri 20 hin tuffatanii walitti qabanii akkasumarree ni waldhaanu yoommoo lubbuun isaanii ba'e kara biyyaallee reeffa isaanii akka galu taasisu. Garuu obboleettii keenya kanas gara biyyaatti galchuudhaaf birrii walitti guuranii erga birrii walitti guuranii reeffa duute kotta nuti reeffa ishii ni galchina birrii walitti sassaabnee jirra isin immoo dhaqaatii fudhaa jennaaniin lakki achumatti awwaalamtu nuti hin barbaannu erga duute umaa siin qabdu waan ta'e achumatti awwaalaa jedhama. Maal takka namatti dhaga'amu beektu dhugaa waaqayyooti hedduu keessi koo hedduu nan boo'e jechuudha. Viidiyoo sana dhaggeeffadhe jechuudha. Viidiyoo lammataas gaafa eenyu yeroo gaafatu mucaa biyya kana hojjetu mucaa beeruut keessa hojjetu Abrish
yeroo mucayyoo tokkoon haasa'u viidiyoo isaa jalattiin arge jechuudha. Akka haadha hin qabne akka abbaa hin qabne adaadan ishee immoo lakki achumatti awwaalaa hin barbaannu kan jetteedha adaadan ishee. Ani duraan akkamitti warri ofii achitti awwaala hin galchina achitti awwaala namni jira jedhe hedduu takkanatti dhagaame ergan immoo viidiyoo sana dhaga'e edaa mucattiin tun egaa ofii ishiitiif hin jiraattu abbaa hin qabdu namni haadhaaf abbaa hin qabne argitanii yoo ofii keetiif bilxii hin taane yoo ofii keetiif hin jabaanne haati keessirra hin jirtu abbaan keessirra hin jiru amma dandeesse sana hin hojjettaafati. Kanaaf immoo amma si barbaachisu hanga humna keetii si keessaa nyaatanii as ergi achi ergisiin jedhu ati yoo gowwaa taate amma hojjettu isaaniif ergita garuu yoo bilxii taate haadha koon qabu abbaa hin qabu haadha hin qabu. Kanaaf borree yoon gale namni ofitti na qabu hin jiru yoon qarshii qabaadhe garuu waa barbaade hojjechuutii hin danda'a suuqillee banachuutii hin danda'a waa barbaadde mana nyaatarree banachuutii danda'a jettee yaaduu dandeessi garuu tokkoffaa yookiin nama walitti dhufeenya qabaachuu dhiisuu dandeessi osoo nama walitti dhufeenya qabaatte har'a yoon ani wallaaltu ta'e obboleettiin koo na biraa lakki akkasii godhii akkas yoo boru kanatu si eeggata jettee nu gorsuutii dandeessi yookiin mucayyoon kun nama walitti hin dhuftu ta'uu danda'a jechuudha. Kan akkatti humna ishii waggaa dheeraa nyaatanii erga ishiin dadhabdee immoo duutee reeffa fudhadhaatii awwaalaan utuu hin erginaa gaafa jedhan lakki achitti awwaalamtu jedhan mee maaltu isinitti dhagahama meeqa keessantu maatii osoo hin qabaatin biyya namaa taa'ee akkasuma birri keessan nyaatamee akkasuma immoo ofii keessanii haadha koof abbaa hin qabu waan nan ta'eef karaan itti galu hin qabu har'a yoon hojjedhee ol kaawwadhe garuu qarshii koo sanaan tattaafachuutii hin danda'a jettanii warreen hojjettatanis ni jirtu. Namni hundumtuu maatii qaba jechuun hin danda'amu jechuudha. Kan maatii hin qabnes hedduutu jira jechuudha. Bahee garuu keessa isaa hin dubbatu, dhukkubbii isaa hin dubbatu. Maatii otoo maatiin irraa dhumee immoo nama biratti guddate namni isa biyya Arabaa erge suni innumti bakka lakki ati maatii hin qabdu boru bakka kana teessa jedhee namni yaadu hin jiru amma biyya keenya keessatti jechuudha. Biyyi keenya bakka omtuu obboleessa finnaa obboleettiidhaaf hinnaatu jechuudha. Kanarratti maal jechuutiin barbaade osoo ana ta'eeyyoo ani waanan haadhaaf abbaa hin qabuuf immoo warri haadhaaf abbaa hin qabnerree waa tokko gaafa fageessitee gaafa yaadne wantoonni akkanaa nama mudata gaafa achitti reeffa ishee awwaalan warroonni miidiyaa gubbaarraa reeffa mucaa sanaa yeroo awwaalan argitan akkuma gaariitti awwaalamte garuu reeffi saaxiniin ishiin itti awwaalamte suni saaxinii reeffi itti awwaalamu miti jechuudha. Saaxinii eenyuun reeffi keessa taa'ee kara biyyaatti ergamu tureeyyu garuu isaan hin barbaannu achumatti awwaalamtu jedhanii saaxinii sanarree namoonni baay'een argitaniiti jirtu. Maaltu isinitti dhaga'amare? Obboleeyyan keenya adaraa keessan umtuu isinitti hin dhaga'amini namni haati keef abbaan kee waaqayyotu lafa kanarratti isaan fide waaqayyotu immoo guyyaa isaanii geenyan waaqayyoon isaan fudhate hin gaddinaa osoo haadhan qabaachuu baadhe osoo haadha qabaadhe osoo abbaa qabaadhe jettanii hin gaddinaa meeqa isaaniitu immoo osuma haadhaaf abbaa qabanu birrii isaanii mucuqqee jalaa godhanii yookiin lafa bitatanii yookiin birrii irratti galfatanii meeqa isaaniitu lakki ati ilmoo kootii miti jedhanii birrii irratti kan wal lolan. Kanaafuu ani abbaan qabu haadhan qabu jettee hin gaddin jabaadhutii hojjedhu waaqayyoon fayyaa yoo siif kenne yoo qarshii kee ol keewwatte bakka barbaadde ga'uutii dandeessa. Keessa darbanii silaa qarshii walitti guurtanii qarshii ishiidhaaf illee kara reeffa ishii kara biyyaatti galchan. Isarree walitti guurtan silaa maqaa ishiitii walitti guurtanii nu hergaa kan jedhan jechuudha. Kuni baay'ee nama gaddisiisa dhugaa akka kiyyaatti hedduu takkan gadde maaliif yoo jettanii edaa namni ammanu maayi. Nuti gaafa fayyaa qabnu qofa gaafa hojjennee kaffallu gaafa hojjennee isaaniif dabarsinu qofa kan nu jaallatan. Kana faatu jira kana yaaduu qabna. Yoo fuuldura maaltu nutti dhufa jechuutii qabna. Har'a gaafa humna qabnu olii gadi gubbaa daka kaannetii hojjechuutii dandeenya. Garuu gaafa humna dhabne guyyaa takka guyyaa lama warri keessi yaalu malee isaan booda si yaalan. Anguma barbaadde ani nama hin gargaaru waan kiyya qofan ol keewwadha jechuu miti. Namni akka koo nama gargaaru badduun hin jirtu jechuudha. Garuuti immoo ofii kiyyaa osoo kotteedhaan lafa hin dhaabbatiin haadha koof abbaa koo obboleeyyan koo guyyaa gaafa tokko gargaaree hin beeku jechuudha jalqaba jechuudha. Jalqaba hanga tokko waama xiqqoo ishii
yoo dhumallee miidhaan narra gaye waanuman itti socho'u tokko erga lafa kee wadhee haadha koo fi abbaa koo kanan gargaaru jalqabe jechuudha. Maatii kee yoo gargaarte maatiin kee sitti gammadu beektanii si eebbisurree eebbisaanillee daandii si dabarsa jechuudha. Lakki ani maatii koo hin gargaaru jechuu miti. Anillee hin gargaara maatii koo bira darbee obboleeyyan koo nan gargaara jechuudha. Kanarraa immoo ka'ee otuma waa tokkoo fi kiyyaa godhadhee waa tokko otuma numaa waa takka hin qabatin isaan gargaare osoo hin taane amma tokko xiqqooshii waa takka yoonillee gufuun na dha'e yoollee waa takka mataan na dhukkube wabii naataatii laata wanti tokko jedhee erga lafa kaawwadhee kanan maatii koo gargaare malee dhugaasinitti dube hima guyyaa jalqaba biyya Arabaa hojjedhu waggaa 3 meezoo tokko maatii kooti wanta ani godheen jiru jechuudha. Waa takka wala obboleettii koo wala haadha koo wala abbaa kooti waan takka wantan godheef hin jiru. Edda waan na takka xiqqooshii gaafa waan yoon na dhukkubees yoo waa tokko ta'es gaafa wabii naataati jedhetan ergesi waan sana ergan xiqqooshii lafa kee wadhee kanan maatii koo gargaaru jalqabe. Kananirree baqa maatii koorra jechuudha. Ani jalqabuma maatii koorra kanan gargaaru warreen kinoo dhibaman warreen ijaa fi qaama hirruu qaban isaan nan gargaaran tureyyuu jechuudha. Mana amantaa jige nan ijaaraa hanga humna kootii nan kennan ture garuu haadha koofiif abbaa kooti guyyaa takka godhee fi hin beeku jechuudha. Otoo waan tokko lafan godhatin jechuudha. Garuu edda waa takka xiqqoo guddaa miti yeroo hammaa kana wanta guddaan qabadhaa ofuma kiyyaafin waa guddaa qabachuutiin qaba jettee ni qabatta garuuti immoo jalqaba tokko jettee erga biyya keetii baatee erga biyya ambaa filattee waan kottee lafa si dhaabu erga godhatte booda nama kan gargaartu jechuudha. Maaliif yoo jette har'a waggaa 3 waggaa 4 hojjettee gaafa biyya galte namni hin qabdu siin jedhu hin jiru. Hin qabdi siin jedha. Yoo si dhukkubee inde waggaa amma kanaa mee hojjettee dhufte ufaa yaaltu siin jedha. Garagalanii si ilaalan. Garuu kan waggaa 4 sana yoo ati bilxii taatee in ol keewwanne yoo kan waggaa 4 sana madadaa itti ergite jechuudha. Maqaa shamarran biyya Arabaa silaa hundumtuu maqaama biyya shamarran biyya Arabaati. Maal jedhu seete isaaniif ergaa turte ko mindaa ji'a 4 mindaa ji'a 5 mindaa kan waggaa 4 kan isaaniif ergite maatii kee yookiin obboleeyyan kee nan barsiisa kana godhadhaa jette gaafa ergite isaan sirraa nyaatanii fixanii gaafa immoo ati deebitee xiqqooshii si dhukkube meena yaala gaafa jette kan ati ofii isaaniitiif ergite lakki isheen dhiira biyyaatiif ergaa baate siin jedhu. Maaliif yoo jettanii kan maqaanu nyaataa jiru kan maqaanu bisheessaa jiru warreen kaayyoof karoora mana isaaniitii baa wallaalan jechuudha. Isaani kan maqaanu nyaataa jiru silaa hundi keenya walumatti waamamna waan ta'eef gaafaati isaanumaaf ergite ammuma itti ergite osuma beekanu birrii maaliif dhabde eessa naa geessite dhiiraaf laattee fixxee siin jedha jechuudha. Warreen ilaalaataniifis ni jiru. Warreen maatii ofiitiifis laatanii maatiin isaanii gaafa galtee rakkatte kan eessa jirta jedhanii wal lama hin qabnes ni jira jechuudha. Asirratti maal jechuu isin barbaade obboleettiin keenya kun homaa miti. Biyyattis galtu biyyoodhumatti irra deebi'a. Biyya namaattis awwaalamtu biyyoodhumatti irra deebi'a. Wanti ishii warqii wayirra raftu sin jiru. Bakki lachanuu biyyoodha. Garuuti immoo gaafa biyya abbaa ofiitii fi biyya nama gaafa maaltu sinitti dhaga'ama har'a otoo namni hiriyoonni ishiitu kara biyya ishiitii reeffa ishii galchina jedhee lakki nutti fidinaa gaafa jedha maaltu namatti dhaga'ama. Ana otoo jechuu qabna. Anis yoo haadhaaf abbaa hin qabu boru akkasin ta'a jennee jabaannee hojjechuutii qabna. Bilxii ta'uutii qabna jechuudha ijoolleen maatii hin qabne. Ijoolleen maatiidhuma qabanirree maatiidhuma qabaattanirree maatirratti of gattanii maatiin koo omaan hajiin godhu waa takkana jalaa hin balleessu jettanii of gattanii teessan ofii keessaniif yeroo hammaa kana maatiin hunda isaatu si jalaan balleessan jedhu. Ati maqaa maatii keetiitiin birriin ol kaawwamee ni jira taanan yeroo hammaa kana jireenyi biyya keessaa baay'ee tokko ulfaatee jira jechuudha. Si deebisnaa itti deebisnaa gaafa yookiin midhaan qotanii xaa'oo irratti ta'uu danda'a. Xaa'oo ittiin bitanii gaafa midhaan ga'e sana midhaan sana gurguree itti deebisa jedhu yookiin midhaan sun toluu danda'a yookiin baduu danda'a. Gaafa sana birriin takkicha achii baatee deebi'uu hin danda'u waan na ta'e otoo of eeggannoo goone osoo bakka nama nuuf ta'u ta'e. Wanta ofii keenyaaf waanuma hundumaayyuu maqaa keenyan jechuudha. Maqaa ofiitii wanti ta'e yoo lafas bitatte maqaa keetii yoo qarshii ol keewwatte maqaa keetii yoo ta'e baay'ee namatti tola. Maaliif yoo jettanii yeroo hammaa kana yoo maatii si jalaa balleessanii abbaa keetii haadha keetii maatii keetii uma isaan hin gootu yaada yeroo dhafaartee dhiista malee garuu nama ormaa'oo akkam goota ofii keetiif osoo eenyu jette otoo ol keewwatte. Waa tokko gaafa rakkatte yoo lafa qabaatte lafti sun maqaa keetiin jira waan ta'eef gurgurachuutii dandeessa. Yoo qarshiin akkaawuntii keetirra jiraate akkaawuntii sana keessaa
xiqqeessitee akkasi jalaan dhumne qusattee itti fayyadamuuti dandeessa jechuudha. Kanaafuu har'a gaafa hojjennu gaafa fayyaa qabnu hin dhukkubsannu fayyaa qabna jennee teenyotuma yoo of ganne gaafa osoo hin beekin wanti akkanaa namarra ga'uu danda'a jechuudha. Obboleettiin keenya kun fayyaa guutuu qabdi ni dalagatti garuu ol keewwachuu hin dandeenya. Adaadadhuma ishiitu nyaata adaadadhuma ishiitti ergitee har'a mindaa ishii yoona waggaa dheeraa hojjettee jiraatte kana reeffa ishiillee awwaaluu dadhabdi. Maal sinitti fakkaatame ishiin kan duute baddoomaa miti. Garuu ishiitti maaltu dhaga'ama achitti awwaalaa kan jettu. Dhugaa hedduu takkanatti dhaga'ame na boochise jechuudha. Maaliif boochee jettan ani maatiin koo yookiin wayina godhanii yookiin immoo maatii akkasii qabaadhe osoo hin taane galata Waaqayyoo maatii cimaan qaba. Namni waa'ee koo barbaadu hin jiru. Ofii kiyyaaf bakkan ani gargaarutti nan gargaara. Gaafan immoo hin gargaarredha jechuudha. Bakka yoomiyyuu ni gargaarta maatii kee. Hir'inni maatii keessa hin jiru jechuu miti. Bakki isaan humnaa olitti ta'e itti gargaaruu dandeessa jechuudha. Maaliif yoo jette itti gammaddarre. Lakki ani nama gargaaru nama gargaarinaa miti. Aniyyuu nama nan gargaara akka kiyyaatti jechuudha. Amma garuu of qusachaa tan dhufe beektanii of qusachaa. Maaliif qusatte yoo jettani tokkoffaa hojiin duraan hojjedhu fi hanga duraan hojjedhu fi amma hojjedhu tokko miti. Maaliif yoo jettani yeroon duraan hojjedhu humna sirriittan qaba. Yeroo baay'ee yoo hojjette boqonnaa yoo hin qabaanne humni keellee laafatii deema jechuudha. Maaliif jennaanoo boqonnaa hin qabu. Hojii irratti sa'aatii dheeraa waan hojjedhuuf sa'aatii dheeraa boqonnaa waan hin qabuuf sa'aatii dheeraarree irriba gaa waan hin arganneef amma garuu yeroon humni koo xiqqoo ishii dadhabaa deemetti jechuudha. Hojiillee akka duraanii saffisaan illee hin hojjedhu. Hojii baay'eellee akka duraanii hin hojjedhu. Maaliif jennaanu bakka yeroo sana ni hojjetta boqonnaa hin qabdu. Erga boqonnaa hin qabaanne immoo humni kee immoo laafatii deema. Gaafa sana maaltu sitti dhaga'ama seete? Osoon gaafa humna qabu ol keewwadhee har'a gaafa humna dhabe ittiin awwaldhaa namaa jetta. Aniyyuu adeemsan duraan itti deemu fi adeemsan amma itti deemu tokko miti. Garuu namni na biratti rakkatee hin callisu jechuudha. Nama ijaa fi gurra qabaatee nama hojjetee nyaatuuf tasuma birrii koo hin gargaaru jechuudha. Maaliif yoo ta'e maaf obboleeyyan koo hin taane amala badaan qaba mala akkasii hojjetanii haa nyaatan. Namni tokko harka keessi eegee taanaan yoomumaa waliin guddatu nama sanarree guddina dhoowwita. Maaliif jennaan asii hojjettee itti kennitaa inni tattaaffii hin qabu. Kanaafuu kara fuulduraatti maal gochuu qabna? Fuuldura keenya maaltu jira? Maaltu nu qunnamuu qaba jennee hundi keenyaa teenya yaadutii qabna. Obboleettiin keenya kana kan biyya namaatti otoo akkuma namaa akkuma keenyaa dalagaa hojjetattu jiraatte kan dalagaa jiraataa jirtudha jechuudha. Garuu guyyaa ishii ga'e guyyaan kee kanuma jedhee lubbuudhaan darbitee jirti. Reeffi namaatu kinu akkana jechuudha. Kanaaf hundi keenyaa nama meeqa keenya kanaadhaaf abbaa hin qabne kan cimee ofuma isaatiitti hojjetatu jechuudha. Argitan hunda dandeessu jechuudha. Mucayyoo sana hedduun itti gammada jechuudha. Baay'ee guyyaa ishiin ani maatii hin qabu jettee boochisa hedduun anillee boo'ee wajjiniin jechuudha. Ani garaan koo hin danda'u baay'ee waan akkanaa dhiphina akkanaa sargee hin beeku waan ta'eef hin danda'u. Mucayyoo sun har'aa maalirra jirti? Jireenya akkamii jiraatti? Kinoo akkas ta'uu qabdu jechuudha. Nama muuxannoo akkasiirraa ishiinillee maatii hin qabdu garuu akka nama maatii qabaatetti biyyuma namaa akkuma keenyaa hojjettee jabaattee cimtee jireenya amma ishiin irra jirtu hedduu takka na gammachiisa jechuudha. Jabina jechuun isa kana haadha koof abbaa koo hin qabu jedhanii kan of gatanii haadha koof abbaa koo hin qabu silaa eenyufan jiraadha. Abbuma barbaade fergita laal hojjettee maaliif abdii kutta borukkoo guyyaan kan biraati. Haadha keef abbaan kee yoo guyyaan isaanii ga'ee sirraa fudhate ati immoo nama cimtuu ta'achuu qabda. Jireenyi itti fufa waan ta'eef jireenya haati keetii fi abbaan kee guyyaa kana qofa jiraattu jedhee Waaqayyo waan ta'eeyyameef isumatu uumellee isumatu fudhate. Kanaaf maatii keenya lakki maatii hin qabnu jennee gaddoo osoo hin taane kara fuulduraa anirree maal hojjetuutiin qaba akkamitti jabaachuutiin qaba jettee control of gootee ofii keetiif nama cimtuu taate nama jabduu taate jechuudha jiraachuutii qabda. Kanaaf obboleeyyan koo of hin gatinaa of eegaa nama hin gargaarinaa jechuu osoo hin taane gargaarsirree akka qaba waan ta'eefu gaafa gallurree boqonnaa hin qabnu. Osoo waa takka nama gargaaruun gaariidha garuu osoo waa takkitti lafaa hin qabaatin osoo gaafa dhibamtus gaafa gaddaas gaafa gammachuus kanaaf naa ta'a jettee osoo lafa hin kaawwatini namaaf amma hojjette guutuu
indalagin erga dalagdee booda ol keewwadhu maqaadhuma keetiin wanta takka maqaa maatiitiin ta'e maqaa namaatiin ta'e hin godhatin inni isiniin jedha obboleeyyan koo. Egaa viidiyoon kun yoo isinitti tole laayik sheer godhaa nu jajjabeessaa. Kanaaf yoo viidiyoo kanarratti immoo gaafii fi wanta qeeqa qabdan koomentii jalatti naa barreessaa. Ulfaadhaa galatoomaa jabaadhaan isiniin jedha ulfaadhaa.